As keessa kunoo kan argitan kuni lafa kaarii 200 jechuudha. 0 irrattidha. Mana kana bira mana xiqqoo tana keessa jira. Asiin maashaallah kunoo akkana jirra. Asfaaltiitti illee asiin dhiyoodha jechuudha. Wanda mannaara fuuldurri kun ammoo karaa abbaa soddomaati. Kobilistoonii gubbaadha. Lafti maashaallah lafa ajaa'ibaati. Akkam jirte? Ayyaadha. Atriin gamaa gama naannoo bolokkeettiidha. Fuuldura tana qofa bolokkeettii godhuu gaafata. Kun akka argitanii manni kun yeroodhaaf waan irra bu'aarantu irra jira. Agartanii manni kun irra jira. Kun bootaan boota ijoodha sirrimatti maashaallah. Bootaan bootaadha. Manni agatte bishaan galeeraas. Bishaan jiru. Bishaanii fi faani ammaaf galeen jiru kun uummanni ifaa bira jira. Bishaan isa suma irra jira. Galfachuu barbaannaan waan torbee takkitti osoo hin geenne galee dhumatu jechuudha. Lafti lafa bareeda sirriitti maashaallah. Naannoon gamaa gamanaan manni ajaa'ibaatitu jijjiira kunoo Adaamaa qorqorroo kanniini kaartaa fi pilaaneedha. Ulaagaa hunda isa qabuudha. Miliyoona tokkoo fi kuma dhibba meeqa naan jettan 500 miliyoona tokko kuma 500 afurii mabaati na fakkaata bootaadha. Wanni bituu barbaadan lafti lafa ijoodha. Bakka ajaa'ibaati. Odoo isin jalaan darbiin dafaadha qabadha.